bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa honoota akka Laaloo Assaabii fi Yuubdoo keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Shawaa lixaa aanaa Ilfataatti balaa konkolaataa deddeebisa uummataa irratti mudateen daa'ima waggaa tokko hin guunne dabalatee lubbuun namoota 37 darbuun dhagahame. Suudaan kibbaatti buufanni waraanaa Masirii biyya ishee keessa jiru dhiyeenya daangaa Itoophiyaatti kan argamu akka cufamu ajaja dabarsite. Harri caamsaa 11 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu guyyaa har'aaf walitti qindeeffanne isinitti himna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixa Oromiyaa keessatti tarkaanfii waraanaa tiksitoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Tarkaanfiiwwan kunneen godina Wallagga lixaa keessatti addatti aanaalee Laaloo Assaabii fi Yuubdoo keessatti kan fudhatame yoo ta'u, loltoonni mootummaa hedduun du'a fi madoo ciccimaan rukutamuun isaanii himameera. Akka odeeffannoon waboo lixa Oromiyaa irraa argame addeessutti caamsaa 9 bara 2026 aanaa Laaloo Assaabii ganda warra jirruu keessatti tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhatameen miidhaa guddaan irratti qaqqabeera. Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa hedduun kan du'an yoo ta'u kanneen biroon immoo madaa'uun isaanii eerameera. Dabalataanis meeshaaleen waraanaa qawwee AK-2 hidhannoo guutuu waliin akkasumas dookumantiiwwan adda addaa harka waboo seenuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamaniiru. Bifuma kanaan aanaa Yuubdoo bulchiinsa magaalaa Ciisaa Boorrii keessatti tarkaanfii caamsaa 10 bara 2026 fudhatameen loltoonni mootummaa gariin yoo du'an gariin immoo madoo ulfaataan adabamuun isaanii ibsame. Tarkaanfii kanaan bulchiinsi magaalaa Ciisaa Boorrii guutummaatti humna waboon dhuunfatamuun isaa mirkanaa'eera. Meeshaaleen waraanaa gama injifannoon argaman qawwee AK-5 hidhannoo guutuu waliin dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooluu ajajoonni waboo himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniin tarkaanfiin mootummaa irratti fudhatamu hanga uummanni Oromoo bilisa ba'uttii fi mootummaan walaba Oromiyaa ijaaramutti jabaatee kan itti fufu ta'uu irra deebi'anii ibsaniiru. Gama biraatiin jiraattonni aanaalee Laaloo Assaabii fi Yuubdoo keessatti humnoota mootummaan hiraarfamaa turan injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii ibsuun hanga kaayyoon galma gahutti waan danda'aniin waboo cinaa dhaabbachuuf miira jajjabinaa agarsiisaniiru. Godina Shawaa lixaa aanaa Ilfataa keessatti miidhaa hamaan lubbuu namootaa galaafate balaa konkolaataa deddeebisa uummataa irratti qaqqabeen walqabatee uummanni sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Akka odeeffannoon maddeen irraa argamanitti caamsaa 9 bara 2026 konkolaataan deddeebisa uummataa magaalaa Bakkee irraa gara aanaa Ginciitti imalaa ture iddoo gaara Hoolaa jedhamutti lafa ol ka'aa irraa galagaluun balaa hamaa geessiseera. Balaa mudate kanaan daa'ima waggaa tokko hin guunne dabalatee namoonni 37 lubbuun darbuun isaanii himame. Uummanni naannichaa fi namoonni dhimma kana hordofan akka jedhanitti balaa kanaaf sababni guddaan mootummaa fi qaamolee hojii geejjibaa irratti hanqinoonni mul'atan isaan ijoodha jechuun ibsaniiru. Isaan keessais tokko rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuu yoo ta'u, to'attoonni geejjibaa fi poolisiin tiraafikaa hojii isaanii sirnaan bahachuu dhabuu isaanii irratti gaafii guddaan ka'eera. Dabalataan daandiin naannichaa sadarkaa barbaadamu irraa akka hin geenyee fi bakki balaan itti mudate ol ka'iinsaa fi dhundhula cimaa kan qabu yoo ta'u, yeroo dheeraaf suphaan irratti akka hin taasifamne jiraattonni himaniiru. Haalli daandii kun konkolaachisummaa irratti dhiibbaa geessisuun balaaf saaxilaa akka ta'e ibsan. Akkasumas konkolaataan humna isaatii ol namaa fi meeshaa walirratti fe'aa jiraachuu isaati. Jiraattonni akka jedhanitti konkolaataan deddeebisa uummataa qaamolee to'annoo geejjibaan sirnaan hin sakatta'amu. Konkolaachistoonni ga'umsa isaanii hin mirkaneeffanne akka hojii irratti bobba'an akkasumas konkolaataan fayyummaan isaa hin mirkanoofne tajaajila kennuun balaaf sababa guddaa ta'aa jiraachuu ibsaniiru. To'attoonni geejjibaa fi poolisiin tiraafikaa hojii isaanii irratti madaallii fi hordoffii gahaan hin jiru. Namoota hojii isaanii sirnaan hin raawwanne irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa akka hin jirre himuun olaantummaan seeraa hojii irraa akka hin oolle yaaddoo isaanii addeessaniiru. Kana malees hoogganoonni bakka bu'oota uummataa jechuun of waaman rakkoo uummataa dhaggeeffachuu fi quuqamuu dhabuun mootummaa irratti dhiibbaa uumanii furmaata barbaaduu irratti hanqina guddaa
qabu. Uummanni gama isaaniin balaan bifa kanaa irra deddeebiin akka hin uumamnee fi furmaanni yeroo dheeraa akka kaa'amu gaaffii hedduu kaasaniiru. Haal kanaan daandiin mootummaa akka fooyya'u, konkolaataan deddeebisa uummataa sirnaan akka sakatta'amu, konkolaachistoonni ga'umsa qaban qofa irratti akka bobba'an, humnaa ol fe'uun akka dhaabbatu, to'annoo geejjibaa fi tiraafikaa irratti hordoffii cimaan akka jiraatu, akkasumas sirni itti gaafatamummaa hojii irra akka oolu jechuun gaafachaa jiru. Walumaa galatti balaan konkolaataa aanaa Ilfataa keessatti mudate kun mootummaa fi qaamolee nageenyaa irratti gaaffii cimaa kaasuun uummata keessatti gadda guddaa uumeera. Uummanni naannichaa maatii fi firoota balaa kanaan dhabaniif jajjabina hawwaa, dhimmi kun yeroo qofaan dagatamuu hin qabu jechuun rakkoon bulchiinsa gaarii furmaata waaraa argachuu akka qabuu fi tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamu eeggachaa jiru. Suudaan kibbaa buufanni waraanaa Masirii biyya ishee keessa jiru dhiyeenya daangaa Itoophiyaatti kan argamu akka cufamu ajaja dabarsuun gabaafame. Mootummaan Suudaan kibbaa buufanni waraanaa mootummaa Masirii bakka Juutee jedhamutti argamu akka cufamu ajajuu isaa odeeffannoon mootummaa fi qaamolee nageenyaa keessaa bahan agarsiisaniiru. Buufanni waraanaa kun mootummaa Itoophiyaa waliin daangaa dhiyeenyaatti kan argamu yoo ta'u, tarkaanfiin mootummaa Suudaan kibbaa fudhate xiyyeeffannaa guddaa argateera. Haa ta'u malee hanga yeroo ammaatti mootummaa Masirii fi mootummaa Suudaan kibbaa irraa ibsi mootummaa ifaan irratti hin kennamne. Buufanni waraanaa mootummaa Masirii bulchiinsa Upper Nile keessa bakka Juutee jedhamutti argamu kun yeroo dheeraaf mootummaa fi hordoftoota siyaasaa naannichaa biratti gaaffii guddaa uumaa tureera. Bakki buufatichi itti argamu mootummaa Itoophiyaa irraa fagoo waan hin taaneef mootummaa Itoophiyaa birattis dhimma xiyyeeffannoo mootummaa fi nageenyaa keessaa tokko ta'ee ilaalamaa ture jechuun maddeen odeeffannoo naannichaa himaniiru. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti mootummaa Masirii fi Itoophiyaa gidduutti waldhabdeen bishaan Abbayyaa irratti jiru yeroo dheeraaf hariiroo biyyoota lamaanii keessatti rakkoo ta'ee ture. Kanaaf mootummaan Masirii Suudaan kibbaa keessatti kaampii waraanaa qabaachuun mootummaa Itoophiyaa biratti shakkii uumuu danda'a jechuun yeroo adda addaatti ibsameera. Tarkaanfiin mootummaan Suudaan kibbaa fudhate kun immoo yeroo biyyattiin hariiroo mootummaa Itoophiyaa waliin cimsaa jirtu keessatti dhufe jechuunis yaadni bal'inaan irratti kaafamaa jiraachuun himame. Keessumaa ammoo pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir dhiyeenya kana mootummaa Itoophiyaa daawwachuun isaa dhimma kana waliin walqabata jedhame. Daawwannaa isaa keessatti magaalaa Finfinneetti mootummaa Itoophiyaa irraa simannaan ho'aan taasifameefii ture. Mootummaan Suudaan kibbaa Itoophiyaa waliin hariiroo isaa kan cimseef biyyattiin yeroo dheeraaf walitti bu'iinsa siyaasaa fi waraana mootummaa keessa turte waan ta'eef mootummaa alaa irraa sochiin waraanaa kamiyyuu biyyattii biratti dhimma of eeggannoo guddaa barbaadu ta'ee ilaalama. Haa ta'u malee mootummaan Masirii buufatichi hojii akkamii akka hojjechaa ture, humni waraanaa hammam akka achi turee fi maaliif akka cufamuuf ajajame irratti hanga ammaa mootummaa irraa ibsi ifaan hin kennamne. Yeroo biyyoota akka Masirii, Itoophiyaa, Suudaanii fi biyyoota laga Naayil irratti hirkatan gidduutti dorgommiin nageenyaa jiru keessatti tarkaanfii mootummaan Suudaan kibbaa fudhate kun hiika siyaasaa guddaa qabaachuu mala jechuun hordoftoonni ibsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, oduun har'aaf qabnu kanuma. Waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.